gaafa Ishi. nama sanitti fayyadamee qoratamee argame even namni kun shakkamaadha isii galee akkamitti akka bira galee fi akkamitti wanta poosti godhamaa ture kana eenyutti akka godhe iyyuu ni gaafatama. yaa okay lammaffaa namni tokko ani paaspoortiin qaba paaspoortii kiyya kuni firii viizaadha wayii kaampaaniidhaan seene namni tokko gaafa nani waa ta'e ani boqodheera ta'e dhaqee paaspoortii kan eenyuuf kennuu qaba moo eenyutu fuudhuu qaba mee kana wanti beektu poolisa moo imbaasiidha moo mana yaalaati moo eenyutu irraa fuudhuu qaba lafa argate paaspoortii kana. Okay, gaafiin kee akkanatti fakkaate paaspoortii kiyya fakkeenyaaf nama bira jira osoon ani waa ta'e paaspoortii kana eenyutti kenna abbaa sun jedha artami. Yaa nama fakkeenyaa nama firii viizaa qabaadhe paaspoortii kana bira taa'amu nama biraan keeyyan. Si bira taa'a malee. Yookee nama biraa biratti argame hoo yakkan ta'u. Akkana beektaa duraani akka seera biyya kanaatti paaspoortii kafiila kee birallee taa'a ture kafiilallee of biraan kaa'an kafiilii tokko tokko eegalee amma garuu seerri sun immoo I think jijjiirame na fakkaata paaspoortii kee bira taa'a garuu kafiila kee birallee yoo ta'e agas hunda waan yakka cimaa taasisullee natti fakkaatu garuu erga namni sun kafiila biroo ta'uudhaa baate hoo. Kafiila ergan taane ko paaspoortiin kee ati biyya akka seera biyya kanatti paaspoortiin nama tokko si bira jiraatu nu yakka bibi. Bakka kanan barbaade egaa paaspoortii nama biratti qabamee namatu geessee ambaasiidhaa kenne waajjira poolisiitiin miti kunillee shakkamaa taasisaa. Yaa yakkamaadha yoo jettu akkatti murtaa'etti yakkamaadha jechuun dandeessu waan ta'eef jedhe. Asirratti wanti ifa sii ta'uu qabu yoo namichi kun kafiila ta'e tarii kafiilli akka seera duraanitti paaspoortii of bira kaa'a. Yoo kafiila hin taane immoo si jamar paaspoortiin namaa tumaan si biraa godhare yoo si biratti argame seerri biyya kanaatu poolisiin si gaafata. Ani gaa anjeenneef sanii kafiila miti tuu kafiila ta'eenus akkas gaaffiin gaafannu. Garuu maaliif akka itti kennatte maaliif akka bira taa'e tarii yookaan iqaamaa naa hojjedhu jettee ta'uu danda'a yookaan waan wayiitiif meebii kana seeratu qoratee irra gaha. Iqaamaan shiiganaa Iqaamaa yeroo dheeraa qabdi. Anji'a sagalii qabdi iqaamaa. Ganaa ji'a sagale hin dhumne. Iqaamaa erga qabaate paaspoortiin isii yookaan abbaa kafiila iqaamaa hojjesiiseessame yookaan ishee qofa bira jiraata ta'a. Yaa maalidha amma kana hunda kan jennu guyyuma tokko paaspoortiin nama tokko biratti argame guyyuma tokko qarshiin irraa fudhatame guyyuma tokko duute gaafuma galuudha kaatu sana namni tokko biyya galuudhaaf yeroo qophaa'ee akkamitti paaspoortiin nama biraa bira taa'uu danda'a tamma galuudhaaf qophooftee viizaa kee wayii kutattee eegaa jirta taata paaspoortiin kee akkamitti nama bira taa'uu danda'e atoo galuudhaaf qophoofteetta. Sun akkuma sitti gaafii ta'e naafillee gaafii dhabetta. Maal siin jechuudhaafani wantoota baay'eetu wantoota gaafii nama keessatti uuman qorannoo kan barbaadanii poolisa dhiisiitii namni dhuunfaallee akkamitti kan jedhee gaafachuu danda'u namoota muraasatti kan ragaa ta'uu waan baay'ee jira waan ta'eedhaafi sinimtillee warra achi jirtanii waan kana boru kan keessanis ammanuma ta'uu danda'a waan ta'eefi haqaaf jettanii waan gochuu qabdan kontriibit gochuu qabdu. Ayyee ammas taanaan barka jedhaa jirru haqti mujatti haa barbaadamu wanta barbaadame wanta dhugaa qulqulluu ta'e rabbiin asaa baasu walumaan laalla walumaan agarra. Namni akkana jedhan beektaa gingilchaan ijatti waa buusa jedha Oromoo yoo mammaaku sii gala jedhee yaada. Maybe wanti siif understand ta'e naaf understand ta'uu dhabuu danda'a. Wanti anaaf understand ta'e sitti immoo gaafii ta'uu danda'a sii galee. Dhugaa mucayyoo immoo rabbi haa baasu dhugaa jala lachiyyuu. Osoo mucattii kana namni harkaan hin ajjeesne osoo namni mucattii kana harkaan hin ajjeesne waasaappii kiyya waggaa ja'atti fayyadamaa jiru irratti gubuu hin danda'an. Osoo namni mucattii kana harkaan hin ajjeesne waasaappii waggaa lamaan fayyadamaa ture narratti hin gubamu. Waasaappii lama narratti gubame yeroo lama. Maaliif takka guruppii xabaqaamaaf gaggeessitiidha. Inni itti immoo akkamitti informaasonni achi keessa balleessinidha. Uummata gowwaa ani informaasonni akkanatti dhufeenidha sagalee keessa hedduu dhaggeeffatiin gara biraatti daddabarfanna. Sagalee illee dookumentii irree takkitti jechuudha. Kana hunda maaltu nama taphachiisa sila osoo isin harkaa hin ajjeefamne. Si galee?
Kan kee qofa otoo hin ta'in ijoollee baay'ee immoo tiiktoka isaanii jalaa gubanii warra kanarraa dubbatanii. Kana jechuun otoo wanti kun akkas ta'uudhaa baate yoo naqaata falafalamee ba'a dhugaa dubbachuudhaafi wanti kun intalli kun ofasiitii ummiite taate ta'e yoo naqaata viidiyoon laxxafame yoo na footoon shiqaata laxxafame yoo na bi'i qaata nagaa argatee ture. Hin gowwomina waa jirutu jiraayii shakkuu qabdan hundi keessanillee. Kunimee dhiifama naa godhaadha. Ani kanarratti kan abdii jedhuu fi hin jedha. Ani isinitti bilbila ishii namni naa ergee nan barreessee fi viidiyoon natti bilbileet eessa jirta iddoo jirtu natti homaan fiddan akkanumaan wachuu nama naan jedheedha. Itti kooseen ni jedhe. Because ani utuma achi jiraadhe kana kanaatiif bakka siin kennu bakka siin qabu. Garuu maalin jedhaa kiyya nama fakkeenyaaf ergisilaa goda kana waa'ee barreessaa ture argaatan ture. Kiyya wanti tokko otoo hubatiin cubbuutti hin galin obboleessa koo. Maaliif atis boru haadha qabda. So cubbuun har'a afaaniin dubbannu boru naanna'ee ilmoo keenyarra haadhoo keenyarra gaafa sana miidhaas fi dhukkubbii sana hubanna. Namoonni haqa beekumsaan abdii isqaxxaniidhaaf abdii beektaniidhaaf haqa nawwaadha. Obboleessa keessanoo gargaaru barbaaddan haqa dubbadhaati waan gargaaruu qabdan hin gargaara. Maaliif cubbuu ofitti hin oolcha. Lubbuun immoo lubbuu rabbi uume yoo ati itti murteessu yoo ati firditti kennitu rabbi biratti inni fudhatama hin qabdu. Kanaafuu kanumas niin jechuun barbaada kiyya. Naataan al tokko beektaa waan tokko dubbachuun barbaada si galee. Hubannoon akka nama biyya kana jiru baay'een isaanii akkitti hubanne sitti immoo akkitti dhageenye akkitti hubataa jirullee tokko mucattiin kun ofiin of ajjeeste mana madaamititti duute poolisiitu fuudhe poolisiitu hospitaala geesse erga hospitaala geeffamteen booda waraqaan bahee jira imbaasii wal qunnamee jira poolisiin mucattiin biyya galte kana beeka namni biyya kana. Namni baay'inaan fageenyaan hin hubatin erga mucattii kana poolisiin fuudhe poolisiin biyya kana immoo gubboo nyaattuun beeka namni gubboo nyaata poolisiin biyya kana poolisiin erga fuudhe mucattiin kun erga hospitaalarraa qorannoon geggeeffamee waraqaan kun imbaasii bira dhaqee wantummaan imbaasii poolisii biyya kanaatiif doktora sadiin kana bira darbee maaltu jira ka jedhudha sii galee hubannoon naa biyya kana sii galee Adam. Namoonni akkasii dubbisuu danda'a. Garuu namoonni keessa ditteel gadi bu'anii maaltu uumame qaamni kun mucayyoon kun dhuguma dhimmi ishii poolisii bira gahee yoo hin geenye kan jedhu hin agarre. Wantichi otoo poolisii bira hin gahin darbee imbaasiin nuti fi namoonni muraasni shira xaxaniin qorannoon kamiyyuu kan irra hin gahin reeffillee atattaman kan biyyatti ergame ta'uu namoonni hin hubanne akkasitti dubbachuu hin danda'u. Garuu dubbachuun dura amma asirratti hanqina hubannootu jira. Amma nama biyya kanaa hunda soo gaafatte mucattii kana qaama poolisiitti fuudhee hospitaala geessee warri hospitaala waraqaa baasee imbaasiidhaan wal qunnameedha malee tariitii dhugaa taasoo bataan beeku mucattiin kun osoo poolisiin hin fuudhin ofii isiitii namni dhuunfaa yookiin qabee hospitaala geesse wanni jedhu uummata biyya kanaa keessa jiru yoo nama tariitii dhimmicha kana sirriitti gadi fageenyaan hubatee ta'ee wantoota ta'e malee jechuudha. Akkasii namoota hubatinitti sana dubbataa dubbanni immoo faayidaa hin qabu. Poolisiin qabee poolisiin meeqamnaaniif naannoon sun waan inni baay'ee sakatta'ama. Akkasuma hospitaala geesseetuma reeffa dabarsee hin jedhu maaliif kan isaan kana godhan nageenya biyya ofiitiif even miidhaa ga'uu sanarra otoo hin taane biyya keenya maqaan bada nageenya biyya keenyaa jedhaniiti fi dhimamni yoo ta'e parsantii 80 nageenya biyya isaaniitiif. Kanaafuu otoo poolisa bira ga'ee reeffa manatti siin galu eenyuun jedhu kanaaf maal dalagame shiri dalagame kanuma akkasitti hubachuu qaba namni maaliif akkuma hubachuu qabna malee maaliif biyya xiqqoo seera seerri baay'ee jiraachuu baatellee seera xiqqoon jirtu poolisiin fakkeenyaaf naannoo keenyatti biyyatti namni naadue waan dalagamu nagarraami. So kanaan ni hubachuu dandeenyaan jedha. Illee kan hubannuudhaan dhimmi kun osoo poolisii bira ga'e istiin hanga isin amma qorattan kana olitti qorata poolisiin biyya kanaa si galee sirriitti ulfaata seerri biyya kanaa namni beekuun beeka. Tarii dhimmi kun poolisii bira ga'e poolisiinuu qorate dhimma kana akkamitti jarri kun immoo dhimma poolisiin qorate waraqaan imbaasirraa bahee maal jedhe kan akkamitti duuba deebi'anii soba kan jedhan akkasitti hubatan nama baay'ee si galee. Dhimmi kun garuu osoo poolisiin qorateeti. Tariitii dhugaa yoo poolisiin qorate haqni hojjettee kana wanni dhokatu takka hin jiru.
No katu YouTube poolisiin qorate. Okay, guddatii saniifuu gaaffiin qaba. Guddataafis guddataa bakka ati jirtutti Finfinnee keessatti namni tokko yoo ka'ee du'e namni kun Finfinnee keessatti du'e jedhee maqaa barreessamu poolisni Finfinnee keessaa naannoo akkasii mana lakkoofsa akkasii irratti du'e siin jedha. Finfinnee lafa inni itti du'e qaxanaa inni itti du'e naannoo isaa liyyuu simkaallee waan maqaa addaallee yoo qabate maqaa addaansaa mana yoo ta'e lakkoofsi manaasaa sa'aatii isaa wajjiniin maaliin akka du'e viidiyoo maal amma immoo wanti hundumtiyyuu akkuma biyyaatti akkuma bakka manaa Finfinnee jedhamu lakkoofsa manaa akkasii irratti fooqii sadaffaa fooqii lammaffaa jedhee waamu. Bakka manaallee kutaa magaalaallee lakkoofsa manaallee fooqillee yoo ta'e gamoosa wajjiniin maqaa addaallee yoo qabaate naannoo isaa sirriitti godhameetiin lakkoofsi manaa barreeffama. Okay, galatoo. Naataan biyya Jarman keessa jirta. Siifaan Nuurambargi keessatti duute jedhee namni poolisni gabaasa moo Nuurambargiin keessa istiraasee akkasii lakkoofsa manaa akkasiitti duute jedha. Akka seera biyya kanaatti waluma fakkaataadha. Istiraasee akkanaa lakkoofsa kanarratti poostaan ishii kan akkana ta'e bakka kanatti duute barreessa malee Nuurambargi jedhee Nuurambargi jennaan difineeshin hin beekamu waan ifa miti. Okay. Kiyya Dubaayin keessatti nam tokko yoo ka'ee du'e Al'ayn jedhee katamaa qofa waamamoo lakkoofsa manaa adreesee isaa jechuun naannoo mana sanaa adreeseen beekamti istiraasee. Yaa hin beekan. Istiraasee akkasii irratti duute lakkoofsa mana akkasii irratti duute jedhee poolisni hima mitiire moo hin himu biyya keessatti. Waluma fakkaata bar bakka isheen itti duute mana lakkoofsaa iddoo hin jiraa miti isteetii ta'ee hunda olii gala osoo hin taane safarallee hin jirame hunda kana hima beektawa. Gaafa namni tokko du'u miti gaafa namni tokko yakka cimaayyuu uumu. Seerri kamuyyuu bara waluma fakkaata. Ayyee galatoo. Waraqaan foorjidii bahee jiru yoo isinitti mul'ate waraqaan foorjid bahee jiru kun maal jedha? Al'een jedha. Waraqaa kana poolisatti agarsiisee poolisa biyya kanatti agarsiisee maal naan jedha? Stupid kun hojii Afrikaati naan jedha. Kuni waraqaa foorjidiidha. Waraqaan takka yoo irra jiraate kan qorate poolisii ekelee lakkoofsa makiinaa akkasii dura fuudhee sa'aatii akkasii fuudhamtee kan itti duute Al'een lakkoofsa manaa akkasii istiraasee akkasii jedhee fi barreessan. Ibi namni irratti tariitii mallatteessuu danda'a ta'a. Egalee gaafa achirraa barraa'u fakkeenya poolis xaabiyaan baay'eetu jira aleen kana keessa. Egalee iddoo irraa ba'e san iddoo maal jedhe san iyyuu agarsiisuu danda'a. Ibi waraqata kana qabataniitu namni tokko maalee waajjira poolisii sanuu dhaqanii waraqanni kun asirraa ba'e waan baane eemaan gaafatu dhaban. Dhiiratu hin jiru abdii boqochii malee dhiirri Dubaayin keessaa dhiiran qabdani. Kana rakkoon hin jiru dhiirti. Amma asirratti waan ta'u. Yommuu kan nuti erganne immoo waan dalageera asirratti dubbachuu hin dandeenyu. Garuu asirraa ana namni jettee ofiin dhaqxee kana gaafatte hin jirtu. Tariiti waraqaa poolisii kunuu beechuudha laali siigalee zim jedhee istaampiin hin dhaamu hin beektaa miti. Jechuu yoon jedhu chaampaan hin dhaamu. Waraqaadhuma kana qabatanii poolisii waan ofii barreessanii fi waan biiroo isaaniitirraa ba'uuf hin baane hin beekama. Dhimma kana poolisiin keessa jiramu hin jiruyyuu waraqaa sanarraa iyyuu qulqulleeffachuu hin danda'ama. Karaadhuma gabaabaadhaan jechuudha. Ishi meerre dhiirri Dubaayin keessa nama dhaqee gaafatu dhibee bar dhiirri. Dhiirti ana jettee mucattii kana dhaabbattutu dibde. Kan keenya kaannee jirra kuma siin jedhe. Waan hojjenne waan arganne argannee jirra. Meer dhiirri immoo miidiyaa kanarraa uummanumti kun maaf callaqama torbee sadii an dhaqee gaafadha jedhee dhaqee gaafate hin jiru. Akka moltan nagaa oltani. Jirra galata rabbii baga nagaa nufte. Bishaan akkuma. Jirra. Yaadi gaafii tokko sirraa qaba naa deebistaa yookiin immoo akkaataa biyya Dubaay keessa jiru natti fakkeenya reeffi tokko hoggaa du'e mana hakimii hin deema saniin booda nama umbaasii keessa jirutu farramee biyya galchamu fira intala sanii yookiin immoo abbaa warraa hin qabdi jedhani abbaa warraa ishiisantu farramee biyya galchuu danda'a. Nama ishiitti dhiyaatu yookiin fira ishii yookiin obboleessa yookaan obboleetti yookaan nama fira aantee. Egaa akkas ta'e maaliif immoo namni umbaasii keessa jiru farramee reeffa kana galchuu danda'a? Kanaanillee beekuu hin danda'u kaa. Ani amma wanta sigle beekata jiru jettee malee maaliif farramanii maaliif akkas godhanii beekuu hin danda'u kaa.
Sijjamar kiyyaan akka ibsitee fi miti sijjamar reenfi tokko ejaa muuxannoo hin qabnee fi malee reenfi tokko dura poolisiin ni waamamaa erga poolisiin yaamamee dhufee mana maadaamii seenee hundanii sakatta'anii ilaala haala kamiin duuti maadaamin illee akka seeratti taanan ani ollaa kanatti akkan argani maadaamin sa'aatii sanatti namni naannawa sana ture sa'aatii sanatti ni fudhatama ni qoratama erga qoratamee booda reenfillee maramarama gaafa maramarame gara imbaasitti ergaan yoo ergame yoo maatiin shachi nama bakka